Jirtuu qeeroo fi qarree Oromoo addunyaa mara jirtan oduu gaggabaabduu sadiin isinii mutaa itti dhiyaadha. Viidiyoo kana guutuu isaa daawwadhaa, walii dabarsaa, koomentii teessanis itti barreessaa. Oduu ammaan tana breaking news'idhaan eegalla Prime Ministerichi Kanadaadhaa resign godhuuf deema. Kana jechuunis guyyaa boruu ganama hujii isaa dhiisee akka gartee karaa nagayaatti deebi'uuf deemu ibsa godhee jira. Kunis breaking news nama hedduu gartee akka malee rifachiisaa waan jirtuuf oduu haaree sa'a ammaan tanaa gadhiifamterraa. Akkuma ammaan dura isinii himaa ture Prime Ministerichi Kanadaa kuni rakkoo adda addaa tan biyya keessa jirtuu fi akkasumas Donald Trump wajjinis kan wajjin dalaguu hin dandeenye tahee mul'achuusaa isinii himaatiin ture. Prime Ministerichi kuni yeroo gabaabduu keessatti aangoo gadhiisaa jedhee dubbadheetiin ture. Garuu galgala kana sa'a 8tti gaa akkasitti himee jira. Guyyaa boruu isniina jechuu hujii gadhiisee deemaa jechuu. Pirezidantiin Ameerikaadhaa Joe Biden kan yeroo ammaan tana yeroo muraasa booda gartee aangoo gadhiisuuf taa'u kan ammaan tana lame duck jaaniini maqaa biraatiin gartee kan qabu maqaa biraatti moggaasan jechuu. Guyyaa irraan tana social security takkaa'u gartee kafalli warra gartee xoora bahee warra maallaqa xorotaa jechuu itti ida'uusaa ummataaf ibsa godhee jira. Inumaatu heera kana gartee yeroo gattaa'ee mallatteessu footoon tuni ni mul'esti. Kana jechuun warreen amma gartee maallaqa xorotaa fudhatu maallaqni itti ida'amaa fi jechuu. Dubagaa tuni hedduu waan gaariidha jenneeti yaannaa nama hedduutu gartee waan kanarraa faayidaa ta'a. Oduun sadaffaa Itoophiyaa keessatti lafti sossoo'uudhaan yoo xiqqaate namni 80,000 mana isaaniitirraa buqqaanii jiranii jetti oduun tun. Akkuma gartee oduun adda addaa himtutti yoo xiqqaate guyyaa lameen amma duraa keessatti lafti hoggu 10 ol sossootee keessaafuu Affaar, Oromiyaadhaa fi naannoo Amaaraatti ummata akka malee rifachiisaa jirti. Kana qofa oduun taane lafti sossoo'uun tuni inumaatu bikka lafti gartee akka malee baqeexee addaan karaan hundinuu adda muramee jiru viidiyooleen adda addaa ni hima. Kuni gartee achi qofa oduun taane ammaasis voolkaanoon takkaa'u gartee balaliinni takkaa'u oowwii hamaan kan lafa keessaa ba'u ifatti ni mul'ata. Kunigaa naannoo saniif haaree oduun taane garuu yeroo ammaan tana walir jala deddeebi'ee gartee oggu 10 faa lafti sossoo'uun tuni tan duraati. Dubagaa ummata keenya gartee kan naannoo sanii rakkachaa jiru hundaafuu du'aayuma goona jajjabaadhaa jennaan. Oduun tuni oduu gaddaati akka malee gartee tan garaa nama nyaattu isiniif himaatii qaceelloo dhageeffadha. Oduun tuni ummanni gartee Gaazaadhaa kan Palestine yeroo ammaan tana qabbana malee inumaatu waan nyaatanis dhabanii akka malee rakkachaa jiran. Kanaafuu Israa'el carraa kanatti fayyadamuudhaan ummata gartee akka malee rakkachaa jiru kanatti lukkuu fayyaa qabdu summii itti godhaniiti Gaazatti erganii Gaazaa keessatti gartee gurgursiisaa turan. Ummanni Gaazaa keessatti lukkuu tana gatii qaaliidhaan gurgura. Maaliif wanni gartee waan lukkuu fakkaatu wanni foon fakkaatu kun waan hin jirreef gatiin siidha akka malee ol kaati. Dubagaa warreen danda'anii gartee lukkuu tana bitatan isaanii gartee lukkuu tana bitatanii qalanii hogguu nyaatan akka jiranitti jarri kun ni dhuma. Hogguu dhuman ummanni dhagee jechuudha. Wanni tahee oduun baate maal jetti lukkuulee tana gartee durumaanii warri Israa'el summii itti godhaniiti akkasitti karaa Gaazaadhaa ol naqanii warri miskiinonni Gaazaa kun gartee lukkuu tana bitatanii dhabarra ni taatiyanii kan nama irraa itti fiduun beekanii bitatanii akkasitti lukkuu tana nyaatanii dhumaa jiran. Oduun tuni galgala kana baate inumaatu akka malee nama gaddisiifti. Tanallee gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaade oduun teenya tan guyyaa irraan tanaa asumarra dhaabbatti viidiyoo biraatti nama ol deebinu nagee jiraadhaa.